Ada ta'u qaba. isa ana sobdee afaan baafte roozaan akka naan jettee isa of jaalachiisuu deemtaa miraati waan biraatti miti roozaa hamtuu goote isa of jaalachiisuu deemtaa. Yoomiyyuu kanan godhu. Akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota koo bakkuma jirtan hundaatti nagaan koo isin biraa haa ga'u. Irraa iccitii wayii gaafii nama hundaati waan ta'eef nama hunda sammuu baay'ee dhukkubsaa jirti. Anaanis karaa iddoo hojii oftanii warra na gaafachaa jirtan karaa immoo anis waasaappiidhaanis kana dura hariiroo qabdu roozaa faana akkuma viidiyoo irratti ilaallee walitti hiiktuu wal beektu waan ta'eef roozaan baay'ee garraamiidha. Yeroo barbaadan immoo gowwaadhallee warra jettan of eeggadhaa garuu isheen gowwummaa qabdu. Garuu ana na dhiphisaa jirtani baay'ee dhumaa macannaqaa jirtu. Maaliif jettan inde maaltu nan gashee ana garuu inde har'a roozi'aan ni waama. Rooziin hin dhufti gaafa isheen na waamtu waan ishee biraa deemuuf isheen illee gaafa nani bilbilee ishee waamu hin dhufti nan bilbilaa fi garuu osoo ishee hin bilbiliin hin dura viidiyoo kana nan waraabaa jedheeni isheen amma hin dhufti takka lama jedheen isheen gaafadha. Ani viidiyoo iyyuu ilaalle ture karaa imoodhaan naaf ergitu karaa waasaappiidhaan naaf ergitu ani maal godhu riiqu maaliif naaf ergitu akkanani baasee isin himuudhaaf miti akkanani waan oksuun beekne waan beektaniif miti haa ta'u. Garuu anillee gaaffii natti ta'aa jira. Maaliif yoo jettan Saayidoo wajjin hojii waliin hojjanna. Alaqa kiyyaadha. Hojii garaagaraa waliin hojjanna waan ta'eef isarra fagaadhee jiraachuullee fagaadhoo naan jechaa turtanii nan fagaadha. Rakkinaan qabu. Garuu wal agarra. Kan isin jechuu barbaadu wal agarra. Amma mootuyyuu gaaffii wayii natti uume sammuun kiyyaa jechuudha. Gaaffii wayii na gaggaafachaa jira keessi koo jechuudha. Isinillee hin beektu waan ta'eef. Kanaaf roozaan immoo akkuma beektan nama baay'ee qulqulluudha garraamiidha nan jaalladha nan kabaja. Garuu iccitii isaa sirriitti hin beekti waan ta'eef Saayidoon ammallee ofiisaa irratti taphachaa jira. Moo ammallee Sumayyaa gowwoomsuuf akkas gochaa jira kan jedhu tokko lama jedhee gaafachuun hin barbaada roozaatiin. Maaliif isheen hin beekti taanaan uummanni illee anaanis gaaffiidhaan nan dararu. Wal beektu wajjin ooltu siin argaa oolla. Kanaaf waan ati beektu immoo na himii naan jettu. Ani waa'ee isaanii dubbachuudhaaf sa'aatillee hin qabu. Garuu ta'u immoo rooziidhaan arrawaamee anaaf illee waan addaa natti ta'ee baqa. Seenaan kun isuma dhugaati. Dhugumaa namittiin suni haadha mucaa isaati. Dhugaadha moo sobaadha? Dubartoonni baay'een gara isaatti dhufu waan dhimma hin qabu garuu baqa gaaffii natti ta'e. Isheen kunis dhuftee jireenya isaa jeequudhaafi mee dhugumaa haadha mucaa isaati kan jedhu kana anillee beekuu nan barbaada. Namoonni immoo na gaafachaa jirtaniif illee deebii akkasiniif ta'u kaameeraa kiyya dhokfadheen roozaa waamee waan jiru. Isheen illee hin beekti waan ta'eef maaliidhaaf biyya Yaman irraa kaasee isheen illee waan isaan wajjin turteef hiriyaa Sumayyaa illee waan turteef roozaan illee isheen amma dhufte kunis dhuguma yeroo isaan wajjin turte haadha mucaa Saayidooti jedhee tokko lama jedhee gaafachuun hin barbaada. Maaliif anillee beekuu waan hin qabuuf beekullee waan hin barbaadeef. Yoo ta'e mootuyyuu akkamitti baqa inni akka irra deebi'ee jeeqamu waan hin barbaanneef iccitii jirtu roozaa waamee nan gaafadha. Roozaan immoo na himti. Eeyyan sirriitti na himti. Roozaatiin ani waan tokko gaafadheennaan ishee waan na dhoksitee hin beektu. Kanaaf ammallee ergamtee dhuftee moo isuma dhugaa haadha mucaati kan jedhu gaafachuun hin barbaada. Rooziin immoo amma hin dhufti fiigaa dhufte amma nan dawwalaa fi amma dhufti. Viidiyoo kiyya ammallee kan durseen waraabu kaameera ogguu isheen dhuftu akka hin laalle barbaadeeni. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota koo warra keessaatiin naa bilbiltanii na dararaa na gaafachaa turtan. Isa wajjin si agarraa naannoo akkasatti si argaa jirra. Kanaaf immoo wanni ammaa ta'aa jiru kun dhugaadha moo sobaadha warra jettan immoo tuyyuu ni ilaaltu. Isheen immoo homaa nan dhoksitu waan ta'eef kaameera kiyya okfadheen iccitii jirtu. Takka lama jedheen si ni gaafadha. Ishumarra dhageessu aanarraa baqa tiffattu nyaallachu baqa nin tiffattu nyaallachu ndoom kanna. Jechuun na gaafachuun qabdani isheen si ni himti. Achi booddee wanni hundumtuu ifatti ba'a jechuudha. Kaameera kiyyan cufadha. Fageesseeni nan keewwadha. Achi booddee roozaan ogguu dhuftu mootuyyuu hin seenti.
kanuma wajjumaan ilaallu ta'a jechuudha. Amma garuu amma sheefanan bilbila amma sitti sirreeffadheera bilbileeraa fi jechuun waan ani ishee wajjin haasofsiisee kanaaf illee isin himuu waan hin barbaanneef jechuun dhaga'uun qabdan jedhee waan yaaduuf waamee qasoobeeni ishee waameera waan ta'eef isheen illee na amantee dhufaa jirti. Ani garuu ishee gaafachuu kan hin barbaadu isheedha. Eeyyan ishumaadha sutuma hidheen haasa'a. Akkanani kaameraa waraabuu sun ta'in akkanaan aduu qaqqaamachaa jirutti ilaaltu. Kanaafi ishumaadha eeyyan. Indi eenyu wajjin dhufaa jirti? Ishee wajjin miti indi mucaa dhiira tokko argennaan waan ishee wajjin dhufaa jiru na tumsisuu jedhee sodaadheen ture. Dhuftitti amma na bira geessetti. Aduu kanaadha qabeeffamti. Nagumaan. Fayyaa. Si jira. Akka nagaadha. Fayyaadha. Jirra. Faayisii garanna dhukkuba. Maal taasise? Waan san tula. Manni garan. Ayyo isheen. Garan akkanaan dhufa bishaan dhuguu nuuf ta'u jedhanii. Waan ho'aa fudhachuu qabdi. Ispiraayitiin bareeda jedhanii. Iyyan. Godhadhee dhuguu jira. Kookaanis bareedaadha. Kookaan dhala nama dhoggadha. Dhugaatamu. Akkasii garaa nama mummuraa. Kun amma nama mummuraa miti reefu godhanii jira. Ayyan ayyan. Dalallee dhoguu danda'a jedha. Dhugaatamu. Ani immoo yeroo baay'ee sun fayyadamaa bee. Wii kana waliin fayyadamu waqa. Wayyoo. Aara lakkaanis kana waliin fayyadamu. Ofi nagaadha. Akkam? Osoo si dhukkubuun si waamee dhiifama naa godhi garuu. Maaliif na yaamte garuu akkas garaa namuruu jira. Bakka waa si affeera. Osoo si dhukkubuun waan barbaade si affeera. Waan si fayyisu. Achuma waa geessanii itti mana si dhufuutti jira. Wanti immoo iddoo hojiiti malee akka gara mana isaanii dhaqee hin beeku kan ola garee hin beeku gara hojiiti qofa malee nagaadha miti. Iyyan hedduma hojii immoo dirqamaadha. Nagaa keedha fayyuma akkam nagaadha. Andi ammayyuu iddoo baga maqaa isaanii dhafteeyyuu. Wada Sayyiduu maaltu jira maaliif dheedee? Nagumaa fi akkanuma ni jira yeroo takka takka Sayyiduu guyyaarraa yoo arginu fayyadaan farduu barbaasa ajaa'iba. Guyyaarraa sama addaan gorree kanallee guyyaarraa yoo Sayyiduu dhaqee ija keessa ilaaliin buqqaanatti ulfaata waan hin beeku. Kan hin jedhu garuu Roozii waa si gaafachuu mee silkii keetti silkii kee maal gootare jechuun qoy waa banee si agarsiisuuf. Hooyi garaa kiyyaa. Waan onaa dhufeeyyuu. Koommi kanuma si gaafachuufan si waame. Waan baay'ee illee si osoo si dhukkubu si dhukkubu. Garaa na sukkuumi tokko ni jiru bishaan galee Afrikaadha. Tole. Asuma Kanuma si wajjin gaafadhe. deemnani. Maalidha kun Viidiyoo Sayyiduu kana. fiigoonnidha. Eenyudha mee waa'ee ishee natti himi. Kana ishuma ilaaltu haadha mucaati jedhee kan fide kun. Sayyiduu moo Eeyyee. maal taatire? Kana dura Yemen wajjin turre waliin fiilmii hojjechaa turre maaloo jedhee ogguunni qaaquu dhaga'e viidiyoo irratti. Namnis lama himuudhaan jetta waasaappiidhaan. Anaaf Sayyiduu ana nu argu miti magaalaa keessatti illee anaaf dhuguma inni mucaa qabamoo namitti kanarraa akkam jedhanii na gaggaafachaa jiru. Sayyiduu moo Eeyyee. yoo qabaate maaluma nama geessa? Annan beeka. Nama na gaggaafatanii nan qoy. Tarii immoo Rooziin yoo beekte. Na himti isheen immoo na uffattu jedhe. Roozii gaafa isin gaani. Aara lakkee ani waan maqaa isaa dheeraa inni jalqabumaati maqaa isaa waan kaasteefan si gaafadhee malee. Waan Sayyiduu amma maqaan dhoyinee garuu kun maal jedha manaaf hin galle yoo akkaataa. Jechuun namittiin kun dhuguma dhala qaba isheerraa haadha mucaa isaati. Haadha mucaa isaati. Mucaa irraa qaba maaliif na gaafatta? Jechuun baruma barbaadeen malee waan biraaf miti. Wal beeku durumaayyuu. Ati maaliif na gaafate dura? Jechuun Sayyiduu uffatanii siin jedhee Roozaa waa akka jibdu boonki jibdu jedhee nama aara lakki maal soqa jirta? maaliif na gaafate duba? Aara ni akka beekee man si gaafadhe jechuun viidiyoo kana na ergaa turan. Ani viidiyoo ilaalaan turre. Warruma biyya alaa jiranis warra biyya keessa jiranis maal haasaatu si ergale? dhugumadha jechuun na gaafatani na ergan si jedhee dogoggoree be na gaafatani ani hin beeku hin jedheeni anaaf illee gaafii natti ta'e isheen hin beeku ani argee hin beeku. Tarii yoon ani isa gaafadhe mootiyyuu maali yaaddeeti naan jedha ka maali yaaddeeti maali deebuu barbaadde? Si dhukkubamu dhugaa rabbi itti deebuu barbaadde waan kana tokko jira deemanii gaafatanii bar
Hai lakki gaafi masitti ta'amite yeree dhuguma yaa bultiinsa akka hin jeeqamnee fi asuma yaanis deebitu isheen kun illee yoo ilmu qabaate. Isa dhaqii gorsi kana maal gosa gaafattaree beesa waan akkana gaarii miti bar nama gaafatu. Beekuma barbaadanii malee maal ta'are yoo beekee maal ta'a? Waasitti minnimtu Eenyu isatti himu? namatti nimtu. Ani hin dubbadhu eenyutti iyyuu. Ofuma kiyya beeku waan hin barbaadeef. Indee uummanni maaliif gaafii sammuutti ta'e? Inni har'aa ishee kana qofa miti. Dubartii barbaadee fidaa miti reenni. Maaliif yeroo sana akkanatti nan gaafanne? Ilmoo qabatu ni qaba kamaa kijibaaree kun ilmoon qabaasee dha. Ishee nama dhuftee kun ishee kanarra qabaaree amma mucaa. Dhuguma isheen nama dhuftee kun. Gaafattee haa qabsiistee na baasisuu barbaaddeeti. Akkuma jiru beekuudhaaf malee waan biraaf miti. Argitan malee ani waan na gaafachiise maaltu jira yoo gaafachuu barbaade. Ayi jechuun jira miti beekuu barbaadeen. Ani mistira Sa'idoo keessa galee mistira Sa'idoo himuu barbaadu. Sa'idoo itti deebi'uu barbaaddeeti maaltu isa qorachiisa? Aara lakki uummanni mituyyuu gaafii maaliitu itti ta'e in soobaa jira jechaa jiru waan ta'eef. Sa'idoon gaafattu ana maaltu na gaafachiise? Akkanuma beekuu barbaadeen kaarozii malee waan biraaf miti. Kun iccitiidha waan miidiyaa irratti baheedha malee. Dhugaadha moo soobaadha kan jedhu beekuudha. Dhugaadha kaasumni maaltu jira deema? Akkas taanaan bareeda. Dhugaadha jaartii isaa ilmoo irraa qaba maali kijiba maali kijibama? Ayi haa ta'u. Abbiin kutanneeti. Aara lakki ani yaada akkasiin qabu Roozii. Akkanuma si gaafachuu waa'ila kanumaaf narraa fuutee amma kanumaaf na waamte jechuudha. Eeyyeen namni hundumtuu viidiyoo kana natti ergee dhugumaadha moo akkuma hawwii sanallee siinsi jibbee achi si darbatee naan jedha rakkinaan qabu maaloo jedhin. Eeyyee achi booddee hawwis fidee jedhanii akkas godhe ishee amma fidee garuu dhuguma akkuma keessan kanadha moo mucaa isheerra qabaa jedhani. Lakkii haadha mucaa kiyyaa jedhee fidee nu mul'isaa yeraan illee sunuma wajjin ilaalaan jira malee waan nan beekuun qabu jedheen. Anatti illee gaafii natti ta'e dhuguma. Eeyyeen aalamidha eeyyeen maqaan ishee aalam. Aalam. Ani maqaa isiituu dhaga'uu illee barbaadu qabachuu illee barbaadu ana garaan nan danda'u. Ani Sa'idoo dhalaan takka akka bira geettu hin barbaadu. Ani guyyaa irraa Sa'idoo hoo isa hin argin fayyaan argatu. Sa'idoo dhaqee laalee biraa deebi'a. Bakka Sa'idoo baay'ee jaalladha baay'ee kan hojjetan ta'e guyyaa dhaqee isin laalee ija kiyyaa itti mul'atee biraa deebi'a. Kanaafuu ani akka namni wanta kanatti himuu illee barbaadu waa isaallee akka dubbatu hin barbaadu. Ati amma Sa'idoo hin jaalatte? Jaalaluma Sa'idootu as maaluma hooma isaatu dubbadhu sin jee beeza. Ay gaafii sammuu natti ta'eeti uummanni illee gaafa irra deddeebisanii gaafa na gaafatanii malee yaada bira qabaadhee ni miti. Akkamittiin jaalladhaan jedhu. Ati jaalattee irraa koo irraan kutanne abdii. Ati anurraa kutadha silla irraa kutadha bakka abdii. Dhiisa bakka wanti maal yoonni bira. Gaafii gaafachuun maqaa isaa dhahuun akkas nama jessiseere. Maqama isaatu akka namni isaayyuu maqama isaatu kana jedhee akka maqaa isaatu dhahuun barbaadu. Ruuzii kun rakkinaan qabu jira miti waanuma jiru kana haasa'uun beekuun waanuma jirudha waan ta'eef. Kantu waan jiru. Hara hin qallanne maqaa Sa'idoo dhahuu waan jiru. Sanuu lallaaftee laal miskiina fakkaatti waa sharrii wayii na yaadu jirta malee lafatti lallaafni ati. Leekkaan sharrii moo tokkoyyuu yaadnan sirratti. Wayii malee nagaatti akkatti lallaaftee kanatti hin dhaabbattu beeza. Sa'idoo gaafa dhufu jedhee dhoysitee. Aara lakkii. Akkuma si jedhee namni baay'een na gaggaafachaa jira wal beektu wajjin ooltu waliin hojjettu kana waan ta'eef dhuguma ammallee sobuudhaaf fideemoo ishee kana irra mucaa qabaa haadha mucaa isaati. Haadha ilmoo isaati. Kanumaa ministeerratti barbaadu. Eessa jiraatti? Maal gootaati? Mana gaafata. Garaan diina dhukkubaallee mana gaafattaan. Jechuun dubartiin amma gara isaatti hin barbaadu jettee taa'ame ture? Hin barbaadu eegaa. Garuu amma yemen jiraatti moo magaalaa kana keessa jiraatti? Inni maal goota sana? Anu waddaan baafachuu deema ana sanuu anu na dhibdee waan. Okey atuun beektu? Ana na dhibdee ganaa waan inni godhuu ani hin beeku jedhi ka. Ani garuu yoo dhuguma ka gaafa taate ministeera addaan baafadhaa. Garuu hin dhiisuun barbaadne ani hawwii tanala jalaa baasee ani nama takkaan barbaadu sumayyaa akka mana deeffachuu barbaada. Ijoollee isaatti adeebi'uu dhugaa waliin haa jiraatan akkasuma wayyaa dhuguma keedha iyyee. Atama malee nama taphatame. Akkasuma kana baruuf malee waan biraaf miti. Haa dhibuma Sa'idoon fuudhaa jedhamu fuudhaan jiru baruuf jecha na yaamte. Bakka gaafii sammuu natti ta'aa jira si galee hojiillee akka barbaannetti nu deemaa jiru hojjechaa jirru beekti. Dubartoonni warra eegalee isaa jeeqla malee nama isaaf ta'u argamaaf hin jiru. Kanaafuu nama isaaf ta'u dhufee itti gammaddeeti. Gammadee illee ta'uu danda'a ta'uu dhiisuus danda'a. Inni yaada koodha malee yaada kee miti. Ati Sa'idoo irraa abdiin kutannee natti fakkaate biyya wallaahi Sa'idoo irraa abdiin kutannee.
Ara lakkii ani yaada isaatti hin qabu. Yaada isa anammaa achi si ho'isi. Shakkeera biiza. Lakkiin hin shakkine ani yaada isaarraa hin qabu. Ishi maaliif na yaamte sana na gaafachuuf ati maal jette Roozaa mistira sitti himteettee yaadda. Kasayidoo. Ay maal ta'anatti ibsa isa caala. Sitti ni moon. Isa ana sobdee afaan na baaftee Roozaan akkana naan jettee isa of jaalachiisuu deemtaa mire ati waan biraatti himti Roozaa hamtuu gootee isa of jaalachiisuu. Yoomiyyuu kanan godhu Roozii. Nama akkana. Inde garam deemaa jirta Roozii? Dhaabaan dura eegi. Garam deemaa jirta? Roozii. Uff. Abo. Kun akkuma argitan Roozaan hin gaafadheen ture isheen na dhistee fiigaa deemaa jirti. Anis kaamera kiyya cufadheen ishee faanaan fiigaa. Bakka maalan godhaari.